Hedduu mimmiidhagaataan marga aanolee onlaayin maarkeetirraa kallattiidhaan argattan keessaayyuu majliisiiwwan babbareedoo biyyoota arabaa hedduu keessatti hawwaa ture Oromiyaa keessatti kallattiidhaan kan qabatee isiniif dhiyaatee jiru aanolee onlaayin maarkeet marga gara telegiraama keenyaatiin kallattiidhaan qunnamuu yoo barbaaddan liinkii armaan gadii kana cufaasuudhaan kallattiidhaan miseensa aanolee onlaayin maarkeet ta'uu dandeessan. Lakkoofsa bilbilaa keenya 25 19 duwwaa marga lakkoofsa keenya kan armaan gadii kana yoo bilbiltan akkasumas gara telegiraamaatiin liinkii kana yoo tuqxan kallattiidhaan aanolee onlaayin maarkeet argachuu dandeessan. Lakkoofsi keenya amma sirra deebinee isin dubbifna 25 duwwaa aanolee online market meeshaalee tajaajila hawaasummaa kanneen mana keessa itti fayyadaman miidhagummaa Oromiyaa kan calaqqisiisan aadaa duudhaa safuu hawaasa Oromoo